4 bara 2022 bifa qindaa'ateen waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa haleellaa yookaan weerara magaalaa Dambidolloo seenuun fudhateen waraana PP hedduu ajjeesuun kaan madeessuun cinatti hedduu harkaan qabuun booji'ee jira. Isaan keessaa booji'amtoota miseensota milishaa qabannee isiniif dhiyaanneerra haga xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Hayyee maqaa kee eenyu? Of ibsi eenyummaa kee. An Tashoomaa Magarsaan jedhama. Aanaa Sayyoo ganda Aaddoo Saqqoo irratti dhalate. Miseensa milishaati moo maal turtan isin? Miseensa milishaa ta'uun koo Yakkaatitti gaafa guyyaa 14 ganama sa'aatii 12 kaabineen mootummaatiif humni addaa mootummaa ganamaan dhufanii walgahii baanuun jedhanii walgahiitti nu yaasuuf jecha dullaadhaan nu reebanii kottaa bilisummaa leenjitu jedhanii ganda dulliitti nu geessanii asii hin deemtan asii hin galtan milishaa leenjitanii dhaxxanii hawaasa keessaniif hojjettu nuun jedhanii nu gowwoomsanii iddoo sana nu tursan. Mee haala akkamiitiin gara hojii milishummaa kanatti ka dhuftan mee waan sanarraa nu dubbadhaa. Haalli nu ittiin iddoo sana dhufnee nuyi ciimneedhuma kaanee hojii keenya hojjechuudhaaf kaane malee wanta kana nuyi hin beeknu. Kaabineeniif humni addaa ganamaan nurra yaa'aniitu ka'a mana keessanii gadi ba'a. Walgahii dhaqxu nuun jedhanii nu gowwoomsanii walgahii fakkeessanii nu baasanii gaafa nuyi walgahiidha jennee baanu iyyoo walgahii miti jedhanii nu dachaasanii ganda dullii irratti nu geessanii akka nuyi milishummaa leenjinu dirqamaan nu taasisan. Hayyee mee yeroo isin leenjisaa turan sana waraanni bilisummaa Oromoo akkam isiniin jedhani kaabinootii fi waraanni sirna PP? Yommuu sanatti yommuu leenjii keessa turreetti yommuu leenjitanii raawwattanii waraanni shanee baay'ina hin qabanii kan isaan qabatan maskoobii duwwaadhaa inni iyyuu rasaasa hin qabu yoo meeshaa dhabdan iyyuu harkaanuu itti fiiddanii qabdu nuun jedhanii nu gowwoomsaa turan. Hayyee mee achumaan waan isin dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaaf tuqxan yeroo mooraa diinaa sana keessa turtanii uummata Oromoo akkamiin dararaa turtan? Yommuu sanatti akka isaan qajeelfama nutti kennanitti barsiisa sana keessatti yommuu asii baatanii yeroo nu isin duukaa deemnutti nama guyyaa tokko shaneedhaaf bishaan fuudhee kenne yookaanis immoo qeerroon mana isaa dhaqee lixee argame hin maartanii hin reebdu hin garaftu mana isaatti gubdu jedhanii nutti haasa'aa turan. Hayyee ajaja kana eenyutu isinitti kenna? Yommuu sanatti kan ajaja kana nutti laatu hooggantoota kaabinootaatii fi humna addaa hooggantoota kaabinootaati. Isin yeroo tarkaanfii kana fudhattanii kaka'umsa mataa keessaniitii immoo waan dirqamni kun gadi isinitti bu'eef gootu? Yommuu sanatti kan kana gooneef yoonna hin iyyoo jenne itti duunaa itti miidhamnaa yoonna nu hin jenne hin baana jenne yoo nu yaadne immoo dhaqanii mana keenyaa maatii keenyaaf ijoollee keenya gadi guuranii reebu sababa ta'eef sodaadhaa jenneetu kana keessa galle malee fedha keenya miti dirqisiisanii nu hojjisiisan. Hayyee mee akka jechuutti jirtanitti dirqiidhaan kana gochaa turree ka jechuutti jirtan mee yeroo sana waraanni mooraa diinaa turtanii har'a harka waraana bilisummaa Oromoo jirtu. Mee akkamiin booji'amtanii yoom gara harka waraana bilisummaa Oromoo seentan? Yommuu harka mootummaa keessa jirru sanatti waraanni adda bilisummaa Oromoo dhufee magaalaa Dambidollootti yeroo inni dhukaasa banu nummoo ganda keessa turre. Ganda keessa jirru keessaa yommuu dhukaasa dhaggeeffannutti maanni jennee gaafa hubannu nuyi mooraa keessa jirra sababa ta'eef maanni jennee yeroon adda bilisummaa Oromootu magaalaa galee jira gaafa jedhamu gammachuu guddaan nutti dhaga'ame. Sa'aatiidhuma sanaa jalqabnee nuyi mootummaa gadhiifnee waan qabnu fudhannee kaampiidhuma sana keessaa baanee deemne. Hayyee erga gara waraana bilisummaa Oromoo dhuftanii erga booji'amtanii waraanni bilisummaa Oromoo waan isinirraan ga'e qaba? Waraanni bilisummaa Oromoo erga guyyaa gaafa sanaatii jalqabee utuu ofii isaatiin nyaatin nu nyaachisa, utuu ofii isaatii harka dhiqatin fuula dhiqatin ganama ka'ee nu nyaachisa, nu obaasa, fuula dhiqachiisa, bakka ciibnutti illee ofii isaatii wanta irra ciibnu ofii barbaadee nuu fida. Yeroo kanatti akka qaama gootiitti Oromoo nama ajjeesa, waraanni bilisummaa Oromoo nama qala, waraanni bilisummaa Oromoo baadiyyaa Oromiyaa keessa deebi'ee dubartoota Oromoo gudeeda. Kanaaf isaaniin dhannee balleessina isiniin jedhanii isin barsiisan. Erga immoo as dhuftanii waan naamusa waraanni bilisummaa Oromoo qabu, aantummaa waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif qabu ijaan argitan. Mee kana akkamiin dubbattu isin?
aantummaa garaagartummaa gidduu sana jirutti wanti dubbachuu barbaadu dubbiin kun soba. Inni isaan jechaatu jiran suni inni nuyi amma arginee fi inni yommuu sana ajaji nutti laatameef ilaalaa turre walitti fagoodha. Kanumti naannoorra adeeme dubartii nama sagaagilaan ijoollee shamarranii karaatti hambisaa ture isaan irratti argaa turre. Garuu kan immoo faallaa ta'ee kan nuyi irratti arginu waraanni adda bilisummaa Oromoo isa beela'e beela baasaa, isa dheebote dheebuu baasaa, isa inni hojjetu gargaarsa guddaa hawaasa isaatiif, uummata isaatiif isaa gochaa jiru ija kootiin nan arge. Hayyee mee dhumarratti milishoota akka keessan mana mootummaa keessatti dogongoraan goyyoomfamanii jiran akkasumas ilmaan Oromoo sirna Minilikiin tiksaa jiraniif dhaamsi isin dhaamtan maaltu jira? Dhaamsin isaaniif dhaamuu barbaadu uummata Oromoo warri dararaa jiran akkuma koo Oromoo ta'anii miseensa mootummaa ta'anii warri hojjechaafii jiran amma guyyaa har'aatii jalqabee dhaamsuma kana akka dhaga'aniin jalqabee aniyyuu isa darbeetti baay'een gaabbee isa darbeetti baay'een dogoggoree jira sababa ta'eef waraanni adda bilisummaa Oromoo saba isaatiif kan dhaabbate ijoolleedhaafis obboleessaaf obboleettiidhaaf kan dhaabbatedha. Boriifis tarkaanfii guddaadhaan uummata isaa tajaajiluudhaaf nama murteeffatee jiruudha sababa ta'eef dogoggora kana isa irra jirtan hubattanii gara adda bilisummaa Oromootti dhaaba adda bilisummaa Oromootti dhuftanii miseensa isaa taatanii maatii keessan akka tajaajiltan gara kanatti akka dhuftan hawwii koon isiniif dhiyeessa. Hayyee miseensa milishaa obbo Tashoomaa kaleessa miseensa milishaa kan turtan har'a harka waraana bilisummaa Oromoo kan jirtan yaada keessan fedhii keessaniin osoo namni kamuu itti isin hin dhiibin miira keessan dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaaf waan qooddaniif maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Galatoomaa. Hayyeen ammallee turtii nuti booji'amtoota miseensota milishaa sirna PP waliin gochuutti jirru akkuma itti fufetti jirra. Faana nudhaa nu hordofaa. Hayyee maqaan keessan eenyummaan keessan nuuf hima. Ani Mitikkuu Koomoon jedhama. Hayyee hojiin keessan maal ture? Hojiin qotee bulaadha. Yeroo mana mootummaa keessa turtanoo? Yeroo mana mootummaa keessa turre utuu fedha keenya hin ta'in dirqamaanii yakkaatit gaafa guyyaa 14 ganama shuubii waraanni mootummaadhaa kaabinee wajjiniin dhufe walgahii ba'aa gandattennaan gaafa walgahii baanu namni dirqamaan utuu fedha hin ta'in akka nama horii qixxee kennatee keessaa malammalatee isee gaalcha qabdu keessaa ooffatee fudhatee gara mana isaatti galuutu kaabinee waraanni mootummaadhaa isa kanaan ol goreedhe isa sanaan immoo gadi gori jedhee warra waggaa 45 oliinuu biraa galchee kan 45 gadi immoo fuudhee walgahii asitti miti ganda dulliirraatii ka'aa hiriiraa hin deemnaa nuun jedhe. Ishi tole jennee walgahiidhaan dhannee gaafa qaxanaa dullii geenyu gaafa achi geenyu as keessaa du'aa fi barumsa leenjiif gaafa fixan ba'u malee nuyi walgahiif isin hin waamne. Gaafa leenjii fixanitu baatu akkeessaa garaa keessan kutadhaa. Namni baay'een ofirra gatta'anii bu'an. Uummati achitti wal ga'an sun uummata dhukkuba akka kintaarotii fi dhukkuba baay'ee nama rakkisu dhukkuba qilleensaa kan qaban jiru baay'een isaanii nama dandeettii qaban miti. Humnan qabanii abbaa maatiitii dararamuudha silmoo ikoonomiidhaanii achitti baay'ee namoonni baay'ee ofirra gatta'anii abdii kutatan. Sana booddee guyyaa gaafa facaasaa ganama gaafa hiriira jalqabnu ganama tumaatiin nu hin hamne itichoo fiigii namni baay'eensaa baay'ee cannaqamee hamma imimmaan buusee boo'utti ga'ee kaan dhiiga balaqqamee leenjii sana irratti eessa abbaa keetii dhaxxaree eessaa dhakeetii dhaxxaree jedhee raawwateetu akka itti kaabineenii fi waraanni mootummaa kanaa ji'a 2 guutuudhaaf achitti nu dararaa ture. Hayyee mee egaa akka jechuutti jirtanitti gara milishummaatti ka dhufne dirqamaanii waraanaa fi kaabinootatu mana keenya dirqiin nu yaasee leenjii nuuf kennee jetta. Mee yeroo leenjii isiniif kennan sana maal gootu isiniin jedhanii maal hojjettu uummata Oromootiif immoo maal hojjettu isiniin jedhan? Uummata Oromootii fi raayyaa ittisa biyyaa bukkee dhaabbattanii nageenyaa biyya keessanii hedduu nuun jedhan. Hayyee yeroo mana mootummaa turtanii dabballoonni kaabinoonni sirna PP akkasumas waraanni bilisiginnaa waraanni bilisummaa Oromoo akkam jedhanii isin barsiisan? Dhugaadha isaan diina isaaniiti diina keenya isaanii isaan biyya warasu
haadha manaa namaa gudeedu, ijoollee shamarran sagaagilu, isaanii yoo argitan iyyuu isaan fagootti yoo ofirraa rukuttan malee isaanii baay'ee nama shakkisiisoodha isaanii jedhanii nutti beekamu. Hayyee mee egaan har'a harka waraana bilisummaa Oromoo jirtu, waraana bilisummaa Oromoo harka isaarraa nyaattanii dhugaa jirtu. Mee sanatti osoo hin darbin dura isin akkamiin booji'amtan, akkamiin gara waraana bilisummaa Oromoo dhuftan? Gadda gaafa guyyaa torbaa yookiin guyyaa kamisa wayitii ani utuun lafa hojii kootiitii gabaa dhaquudhaaf deemutu waraanni adda bilisummaa Oromoo nammee lama natti ba'anii raawwataniitu ati leenji'aa moo leenji'aa miti ennaan leenji'aadhaan jeen akka goreedhanii na tursanii kana booddee akkasittiin to'annaa kana jala oole'anii ergan dhufee harka isaanii galeeti immoo waraanni bilisummaa Oromoo akka haadha gararraatti kan namaa yaaduun argina. Dhugaadhuman jedhaanii achitti yeroo leenjiidhaan dhiitamaa kabalamaadhaa dhimmisaa leenjiidha malee waa'ee to'annaa seeraa jala ooluutiif yookiinis immoo wantoota tokko tokko iyyuu miti. Isuma fuulduraa dhiitichoof kaballaan nu qabatan jirri sun waaqayyo isaanitti araaramu. Garuu amma erga waraana bilisummaa Oromoo bira geenye nuyi utuu isaan gara lafaa nuu qabanii utuu isaan nuuf boo'uu kajeelanii argine garaan isaanii raafamaa. Amala jarri sun nu barsiisan hin qaban jarri kun. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa gara laafummaa qabu nu nyaachisu nu obaasu daara isaanii ofirraa fuudhanii nuu kennanii afata isaanii of jalaa fuudhanii nuu kennanii utuu isaan nu gargaaranii gorsa gurguddaa immoo nu gorsanii kana argineerra. Hayyee mee egaa kaleessa isinii yeroo milishaa turtanii maqaa seera kabachiisuutiin uummata Oromoo qeerroo Oromootti maqaa waraana bilisummaa Oromootti maxxansanii to'atamaa turan. Yeroo to'attan sanatti reebichi irra ga'u jira, dhiittaan irra ga'u jira, haga ajjeesanii gatuutti irratti raawwachaa turtan. Mee har'a gaafa harka waraana bilisummaa Oromoo seentan waraanni bilisummaa Oromoo waan sinirraan ga'e qaba? Waraanni bilisummaa Oromoodhaa waan tokko nutti hin buune. Nagaadha isaan dhugaadha gorsaan nu duukaa jiru malee waan tokko nu hin goone. Namumti jara kanatti darbi'anii waan isaan beeku malee waan bakakkaan bu'ee isaan rukutu wayii natti fakkaata. Hayyee garaagarummaan kan kaleessa dhageessaniif har'a immoo waraana bilisummaa Oromoo waliin nyaattanii dhugaa jirtu. Uummati Oromoo waan qabu sabbata isaatti hiikee waraana kana nyaachisaa jira. Garaagarummaa isin argitan akkamiin ibsitu? Garaagarummaa guddaa jira dhugaadha kun. Waraanni bilisummaa Oromoo garaa bal'aa namaaf qaba. Nyaataan namatti fiiga utuu ofii isaatiin nyaatin. Gorsaan nama qaqqaba. Karaa hundumaanii jabina namaa laata. Dhugaadha halkanillee rafeen bulu nama eeguudhaaf illee. Hayyee mee asumaan yeroo isin kaleessa dheengaddaa waraana bilisiginnaa fuutanii bobbaatan harmootiin daa'imni illee osoo daandii irratti nafin isin baqachaa turte. Waraanni bilisummaa Oromoo gaafanni uummata Oromoo keessa socho'u waan qabuun itti fiiga. Kan akkamiin ilaaltu isin? Kun waanuma addaati waanuma addaati. Dhugaan isinitti hima yeroon qaama milisummaa sana keessa hiriira waan adda addaa maanna'u eebba xumurree yeroo galletti naman baay'ee jaalladhu tokko jira naannoo keenya keessaa. Amanaa akka kootiiti utuu akka durii ati taateetii sila hammadheen si dubbisan ture amma garuu atoo bilishaa taate akkamittiin si dubbisaa naan jedhe nannee mataa koo keessaatu wanti ta'e tokko na cite dhugaan isinitti hima dur namni nu sodaatu nu baqatu namni yeroo nu achi jiru amma garuu erga nu dhumne warri waraanni mootummaa isaan diine nuun jedhan fira keenya ta'an uummati Oromoo immoo amma nyaataan nutti fiiga. Waan nu godda'an tokkoon qaban garraamiidha uummati dur nu baqatan amma nutti fiigu erga harka isaanii galleeti. Mee miseensota milishotaa akka keessan mana mootummaa keessatti hafaniif akkasumas ilmaan Oromoo har'a wallaalummaa isaaniitiin mallaqaan goyoonfamuudhaan sirna minilikiin uummata Oromoo irratti tiksaa jiraniif maal dhaamtu? Ani jara kanaaf kan hin dhaamu karichi gaarii isinitti fakkaate malee sirrii miti. Hayyallaa dhaabbalaa guddaa qabaati irraa deebi'aa. Waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa dhuguma biyyaaf dhaabbatee jira. Miidhagina isaa bareedina isaa nyaata isaatii fi birrii isaa laaltanii warri gowwoomtan irraa deebi'aa hin baddu waaqayyooti isin balleessa jedhanii shakkaa jiraanii jedhee tan dhaamsa dhaamaaf. Hayyee karaa miidiyaa Arraata Biyyoolessa Oromiyaa argamtee yaada kee waan nuuf qooddeef maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaan galatoom ulfaadhu siin jenna. Hayyeen kabajamoo daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Arraata Biyyoolessa Oromiyaa ammallee turtii nuti booji'amtoota miseensota milishoota sirna PP waliin goonu akkuma itti fufetti jira. Haga dhuma sagantaa keenyaatti
irra deebiin hordofaan affeerraa keenya. Hayyee maqaan kee eenyu maal turte? Maqaan koo Dabalaa Biraanuun jedhama. Ani qonnaan bulaadha. Qonnaan bulaa aanaa Sayyoo jila. Hayyee mee gara milishummaatti akkamiin dhufte ati? Gara milishummaatti kanan dhufe guyyaan sun yakkaatitti guyyaa 13 guyyaa sanbataarra ture. Ani waldaadha kanan jiru. Naannoo waldaatti milishoonni dhufaniitu na qaban. Na qabanii akkuma amma ka'aa jiru walgeetu jira jedhaniitu na fuudhanii deemanii yommuu achi ga'u namoonni baay'inaan ganamaa jalqabanii qabamaadha jiru. Battaluma sana akkuma nachi ga'een ani yeroo sana akka inni waan sana ta'e hin barre gaafa waan sana dhimma milishummaa ta'uusaa achi ga'ee gaafan baru boo'icha guddaan boo'e dhugaadha. Boo'icha guddaan boo'ee ani ergaa wangeelaatuun harka jira. Adaraa wangeelaatuun harka jira. Waaqayyo kana natti kenne. Isa kanaaf kan ka'ee fedha koos miti keessa koos hin jiru. Dhimmi kunis keessa kootuun jiraatiin na qabanii. Battaluma sana maatii kootti illee utuun uffata hin dhaammatin waan tokko hin dhaammatin qabamuuniif makiinaa fidanii idduma sana dhaabanii utuu maatiin nama hundumaa u'uu jedhanii akka nama du'a ga'ii iyyuutti jechuudha. Utuu isaan iyyanii lafa kana gangalatanii nuti warri qabamnes uummanni qabamne kun jechuudha. Milishoonni amma qabamne kun hundumti keenya utuu iyyinu uummanni keenya dhiiraaf dubartiin utuu lafa gangalatanii iyyanii guyyaa gaafa sanaa makiinaatti nu naqanii nu fuudhanii deeman. Hayyee akka jechuutti jirtutti dirqamaan qabamneedha ka jechuutti jirtu. Mootummaan miidiyaa ofii harkaa qabuu fi miidiyaa mallaqa kaffalee miidiyaalee maqaa dhuunfaatiin jiran hojjisiisuun akka waan isin fedhii keessaniin of kenniinsaan waraana bilisummaa Oromoo irratti duultaniitti dubbata. Meesa kana maal jettaati? Inni kuni fedhiidhaan tokkollee milishoonni amma qabamne iddoo kana jirru amma har'aatti illee kan taane fedhiidhaan kan naqee dhugaa waanuma dhugaa jechuudhaan fedhiidhaan kan naqe tokko akka hin jirreen ibsa. Hundumtuu dirqamaan qabame kaan karaarraa utuu gabaadhaa galu harree hirkaa fuudhanillee kan mukatti hidhanii fe'anii deemsisan kaan waldaa keessaa karra jala taa'anii dachaasanii fuudhanii kan deeman kaan immoo lafa iddiriitii achirratti dhaqanii irra ba'anii walitti qabatanii kan deeman kaan baaskaana walitti qabanii lafa namni jiru akkuma namni jirutti irratti lafa dha'aniitu akka allaattii wucoo qabattuutti kan isaan buutanii sokkan. Hayyee mee yeroo leenjitan sanaa waraanni bilisummaa Oromoo maal godhee uummata Oromoo dararaa jira? Uummata Oromoo irratti miidhaa akkamii qaqqabsiisaa jira? Waraanni bilisummaa Oromoo akkam jedhanii isin barsiisan? Iddoo leenjiitti kan isaan nu barsiisanii waraanni adda bilisummaa shaneedha jedhu. Shaneen biyya balleessiteetti. Biyyi keenya badeera. Qabeenyaan saamamee manni hedduun gubatee biyyi gara badiitti jira waanta ta'eef biyya badee ijaarraa. Shaneen kun immoo hidhannaan isaanii hidhannaa rogaa miti kan isaan qabanii maskoobii dhumaanitu biyya balleessaa jiru. Rasaasi isaaniis muraasa, namni isaaniis muraasa, saamtuudha, hattuudha. Warri biyya keenya balleessaa jiranii isin immoo isaan kana iddoo isaan jiranii keessa adeemtaniitu nu wajjiniin ija nuu taatanii gurra nuu taatanii keessa adeemnee wajjiniin funaanneetu biyya sirreessinaa jedhaniitu bifa kanaanii of eeggadhaa immoo bakka isin argitetti isin qalti, isin ajjeesti, isin hin baraartu, araarri isin gidduu hin jiru. Kanaaf bakka dhaxxanitti kophaa isin deebinaa halkaniif guyyaa of eeggannaa guddaa godhadhaa jedhaniitu akkaataa kanatti nu barsiisan. Hayyee egaa har'a harka waraana bilisummaa Oromooti kan jirtu. Mee gara sanatti otoo hin dhufin dura akkamiinitu booji'amtee gara waraana bilisummaa Oromoo akkamiin dhufte? Yoom dhufte? Kanan dhufe gaafa sanee guyyaa 7 guyyaa facaasaati jechuudha. Guyyaa sana dhukaasaa naannaa Dambidolloo irratti baname sanarraan kan ka'e iddoo jirru sanaa jechuudha. Iddoo jirru sanaa battanamne. Yeroodhuma battanamne sanatti baqanneetu utuu jirru gara keessan kanatti dhumne jechuudha. Gara keessanitti baqanne. Hayyee mee yeroo
gara keenyatti baqatte sana waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa of eeggadhu si qala, si ajjeesa, araarama si hin qabu siin jedhan suni akkamiin si simatee waraana bilisummaa Oromoo isaan kaleessa sitti himaniif har'a si nyaachisuu si obaasuutti jiru kana akkamiin ibsita? Akkaataan anis ta'ee milishoonni wajjiniin jirru kunis akkaataan nu itti dhumne wanti nu dhageenye si qaltii si ajjeestii kan jedhu dhageenyeerra garuu nuti waaqayyoof jara kanatti waaqayyoottis of kennine isinittis of kennineetu yoo nu ajjeesanii nu ajjeesa yoo nu jiraachisanii nu jiraachisan jennee difiratiidhaan jechuudha. Difiratiidhaan gara kana dhumna. Gaafa gara kana dhumnu dubbiin akka jedhame miti jalqabumaan wal argine ka'ee nu bukkee dhaabbatanii waraanni adda bilisummaa Oromoo kun aizu hin sodaatina jajjabaadhaa namni isinitti bu'u hin jiru uffata dhandha keessaniitti illee namni bu'u hin jiru gorfamtanii kallattiin isinitti agarsiifamee maatii keessan ijoollee keessan itti galtanii qonnaa keessan qotatanii ijoollee keessan barsiifattu malee rakkoon hin jiru jedhanii nu jajjabeessuu jalqabuma itti fufee ammas adeemsa keessa lafuma geenyetti jechuudha. Waraanni kan biraanis yeroo nuti jijjiiramu akkuma kana rakkoon tokko hin jiru namni isinitti bu'u hin jiru nuyi Oromoodhaaf dhaabbanne nageenyaaf dhaabbanne nuyi Oromoodhaaf dhaabbanne waan jiru nageenya biyyaatiif dhaabbanne waan jiru isinitti hin buunu jedhanii nyaata barbaachisu lafa nu bulletti nu fidanii afata fidanii nu afanii haala nu mijeessanii waardiyaa nuuf ramadanii bifa kanaan bishaan dhugaatii illee nuuf laatanii jechuudha. Ciisnee bullee guyyaas nagaatti oollee waan jireenya keenyaaf har'aa borii barbaachisu hundumaa ganama guyyaas galgalas taanaan harka isaanii irraa soorrachaa nagaa nutti haasa'anii nagaa isaanii wajjin haasa'aa guyyaa har'aa geenyeerra. Kanaaf akka jedhame miti isa jedhame sana keessa gaafa linnu waraanni adda bilisummaa Oromoo akka nutti himame miti adda ta'ee argameen jedha. Hayyee egaa mee kaleessa dheengaddaa waraana biltsiginnaa kan raayyaa ittisa biyyaallee ofiin jedhan fuutanii waraana bilisummaa Oromootti bobba'aa turtan. Yeroo isin maqaa sakattaa jedhuun waraana bilisummaa Oromoo barbaachaaf deemtanii uummati Oromoo isin baqachaa ture. Daa'imti Oromoo isin baqachaa turte. Jaarsoliin isin dheessaa turan. Amma immoo uummata Oromoo keessa jirra. Mee garaagarummaa uummanni Oromoo waraana bilisummaa jaalalanni waraana bilisummaa Oromootiif qabuuf jibbanni waraana mootummaatiif qabu akkasumallee kaleessa yeroo milishaa turtan jibba uummanni Oromoo isinii qabu akkamiin ibsita? Garaagarummaan waraana adda bilisummaa Oromootii fi waraana mootummaa yookaanis milishaas wal qabatee humna addaa wal qabatee kana gidduu jiru uummanni Oromoo garaansaa kan ni duukaa luuca'ee jiru waraana adda bilisummaa Oromoo akka ta'etu natti mul'ate amma. Yeroo sana yeroo waraanni bilisiginnaa fi milishaa wal qabatee biyya keessa sakattaa'ee godaansa godhu irrifatu namoonni irrifatus hin baqatus yaadas namni laatuuf hin jiru. Kanaaf sodaa guddaatu ture yeroo sana. Amma garuu waraana adda bilisummaa Oromootiif garuu uummanni Oromoo jechuudha sammuu qulqulluu yaada nagaadhaan akka inni duukaa jiru sammuu qulqulluu jaalala guutuudhaan akka inni duukaa jiru isa kanaan natti mul'ata jechuudha kanan ibsuu barbaada. Hayyee gaaffii tokkoon siif dabalaa waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa booddettafaa baata rasaasa hin qabu hidhannoo hin qabu. Nama 5 nama 6 deemti. Kanaaf harkaaniyyuu fiigdanii qabdu isiniin jedhanii isin leenjisan. Mee waraanni bilisummaa Oromoo ati argite waraanni bilisummaa Oromoo si booji'e kun meeshaa akkamii qabataa? Hidhannoonsaa akkamii? Mee waan kanarraa dubbadhu. Meeshaa waraanni adda bilisummaa Oromoo hidhatu ani iddoodhuma erguman gara kana dhufee kan hin arge waan addaa jechuudha. Waan addaan arge hidhannaa mudhiis ta'e hidhannaa qawwees ta'e akkaataan isaa jechuudha. Akki yaadamee fi akki hin dhufeetti arge tokko miti. Garaagarummaa guddaa qaba.
Inni kun anumtiyyuu nan dinqisiifadhe jechuudha erga iddoo kana ga'eeti. Hayyee miseensota milishaa akka kee ka har'a mana mootummaa keessa ta'anii uummata Oromoo dararan akkasumas ilmaan Oromoo miseensa humna addaatii fi miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'uudhaan dhala Oromoo ajjeesaa jiran, dhala Oromoo gudeedaa jiran, abbootii Oromoo qotee bulaa Oromoo saamaa jiraniif dhaamsa itti dhaamtu maaltu jira? Dhaamsiin qabu humna milishaa mootummaadhaaf dhaabbatee hojjechaa jiruuf humna addaatiif akkasuma hojii waajjira adda addaatii irraatillee ramadamanii hojjechaa kan jiraniif dhaamsan qabu. Waraanni adda bilisummaa Oromoo akka jedhame miti. Aniyyuu ergan dhufeen arge garaa jaalalaa, garaa dhiifamaa namaaf qaba. Garaa bal'aa namaaf qaba. Ammallee Oromoodhaaf garaa dhiifamaa bal'aa qaba. Ammallee balballi araaraa banamaadhaan jedha. Kanaafi maatiirraa ari'atamtanii kan jirtanii qeerraa lafa keessan irraa buna keessan irraa illee ari'atamtanii baqattanii iddoo garaagaraa warra baqatanii jiran kanaafi karaa nageenyaa karaa iftoominaatiin akka isaan dhufanii araaramanii galanii qe'ee isaaniitti ijoollee isaaniitti deebi'aniif dhaamsan isiniif dabarsa. Hayyee karaa arraata biyyoolessa Oromiyaa argamtee yaada kee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaaf waan qooddeef maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaan galatoomi ulfaadhu siin jenna. Kaleessa waa xiqqoon sobamnee gochaalee suukanneessaa hojjenneerra hojjechiisneerra har'as ta'ee taanaan gochaalee hamaa seenaaf seensa hin qabne kana akka irraa deebitan caasaalee mootummaa hundaaf dhaamsa keenya. Waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan shaneen nama shan rasaasni illee shan meeshaaleen duubatti hafaa baatu jedhe olola sobaa akka ta'e ija keenyaan argineerra. Argaa ija uummata Oromootis. Waraanni adda bilisummaa Oromoo waraana diimokiraasiin dallalu osoo hin taane waraana diimokiraasiif dhugaa bade deebisuudha. Turtii haga ammaatti isa waliin turreen argineerra. Egaan dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa kan isin hordofaa turtan lola gootichi waraana bilisummaa Oromoo bifa haaraan waxabajjii 14 bara 2022 lixa Oromiyaa magaalaa Dambidolloo keessatti geggeesseen humna diinaa du'aaf madoon adabuun cinatti hedduu harkaan qabuun booji'e keessaa milishoota sirna PP booji'amuun qabamanidha. Booji'amtoota kanaaf gorsaa fi deeggarsa yaadaa erga taasiseen booda warreen manni isaanii lafa bilisaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo qabatee jiru akka isaan maatii isaaniitti galan yoo taasisu, warreen gandi yookiin magaalaan isaanii harka waraana bilxiginnaa jiru ammoo dugda duuba waraana bilisummaa Oromoo akka jiraatan taasisuun hawaasatti makamanii akka jiraatan taasisee jira. Qophii kana qopheessee isiniif dhiyeessuun ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin an iccitii bantiin ture. Hanga xumura qophii keenyaatti waan nu hordoftaniif guddoo galatoomaa. Horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoof.